Hayya harka fuunee hordoftoota wiirtuu miidiyaa akkam jirtu. Egaa wiirtuu miidiyaa irraa qophii keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabnu ijaaf gurra jedhu simbiraa ga'uuf jenna. Ijaaf gurra keenyaan taateewwan torbanitti raawwatan torban tokko keessa taatee raawwatan taajabbii xiinxalaaf dhimmoota garaagaraa asitti irratti laachuudhaan si waliin turraa. Egaa Hawaayii Lankoo Magarsaa Sooniyaa Margee akkasumas aan Yoonaas si waliin kan turru ta'a jechuudha. Egaa dhimmoota garaagaraa qabanneetu dhimmoota kunneen mata duree filannee irratti immoo waliin kan haasofnu ta'an waliin tura. Taateewwan sigiga lafaatiin wal qabate godina kibba Itoophiyaa godina Goofaatti kan ta'edha. Jalqabarra kan jiru taatee namoota baay'ee qe'ee isaaniirraa buqqisee namoota hedduu miidheedha. Keessumaa naannoo sanarratti taateewwan mudatan keessa namillee yeroo itti wal gargaaruu hin danda'in irratti kan gahamee ture yeroo jalqaba mudatu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo hojiiwwan misooma koriidariitiin wal qabateetiin dambiiwwan ittiin bulmaata eegumsa misooma koriidarii bahaniitiin kan jiranii isarrattis wantoota jennu qabna. Wantoota jennu qabna isarrattis. Akkuma jalqaba irratti kaasne egaa waa'ee sigiga lafaa irratti mari'achuudhaan eegalla. Sigigi lafaa kuni biyya keenya keessatti baay'ee baramaa miti. Garuu iddoo gara biraatti biyyeen akka Indooneeziyaa fa'aatti biyyoota garaa garaatti namoota baay'ee ilaalleedha kan inni balaan kun mudatu jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu taateen kun baay'ee kan nama rifaasisee fi namoonni baay'een kan rifatan iddoo garaa garaatti illee gadda isaanii kan dhageessisanii akkasuma immoo aangawoonni biyyaa baay'een illee gadda isaanii kan irratti beeksifatanidha. Baay'ee kan garaa nama nyaatudha. Egaa kana keessatti wanti nuti arginu inni namoonni balaan kun irra mudatee qofa utuu hin ta'in akkaataatti wal oolchan oolaaluudhaan illee namoonni wal oolchuudhaaf dhaqanii lubbuun namoota baay'ee iddoo itti darbeedha. Egaa dhaabbanni garaa garaa dhaabbanni mootummaa, dhaabbanni dhuunfaa adda addaa gadda isaanii dhageessisaadha kan isaan jiranii. Haaluma kanaan fakkeenyaaf amma gargaarsi illee eegaleera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee illee gargaarsa gara sanatti ergaa akkasuma baankiin daldalaa Itoophiyaa illee dhaabbati garaa garaa namoota achi jiran baraaruudhaaf akkamitti namoota kana gargaara bira dhaabbannaa jechuudhaan illee waan isaanii jalqaban jira jechuudha. Dhugaa isaa dubbachuu fi gadda baay'ee garaa nama nyaatudha. Torban kana keessa gadda guddaa biyyaalessaati. Hagammaatti namoonni 240 ta'an lubbuun isaanii akka darbeedha odeeffannoo hagammaatti miidiyaaleen qabatanii bahaniin kan agarsiisu. Egaa naannoon kibba Itoophiyaatti godinni Goofaa kun lafti taa'umsiisaa lafa bu'aa bahii qabu akka ta'edha. Taateen kun kan inni raawwate dirbata darbe bokkaan hamaan akka roobee turedha. Lammiileen achitti miidhamanii jiru jalqaba. Namni 4 miidhamee jira. Bulchaa gandaati asirratti kan arginu mana tokkotu jira. Bulchaa gandaaf maatiin isaa miidhamaniitu kan isaan turanii. Isarratti namoonni dirmataniitu bulchaa ganda isaanii taatee irra taa'ee poolisootatti beeksisuudhaan gara aanaatti himuudhaan deemaniitu manichi bulchaa gandaa kana namoonni 250 ol gara namoonni 300 ol ta'an poolisoota fudhataniitu lafa sana keessaa baasuudhaaf gara tabbaa sana irratti akka isaan dhaqanii argamanidha. Sanaaf yeroo deemanittidha. Namoonni bakka kanan ture tariitii hubachuudhaaf amma kun haala teessuma lafaa dachaa fakkaata. Garuu gaaruma wayita jechuudha kan citee bakka kanatti poolisoonni bakka kanatti ilaa namichi kun garee isaa wajjin akka deemedha. Taa'umsa lafaa baay'ee hammaataadha. Biyyoodhaan kan wal qabatudha. Garama bulchaan gandaa kun du'etti namoonni dirmachuudhaaf kan isaan deeman poolisoota fudhatanii aanaarraa keessummoota namoota gurguddaa akka deemanidha. Inni kun isarraa fedha taatee guyyaa sanaarraa jechuudha. Ibsa laatuun gargaaraa inspektaraati. Bakka kanatti mana jigee kana baraaruudhaaf dhaqan jechuudha. Namoonni sun maatii nama 4 dhaqan nama 250 lafti kun ammallee sagalee jiguu danda'a waan jiruuf gadda dhageessaa. Bulchaa gandaa kun nama jaallatamaa maatii isaa baraaruudhaaf uummanni dirmatee kan dhaqe jechuudha. Yeroo bakka kanatti utuu nuyi hawwinu uummanni itti nam'ee jedha. Erga sanaan booda lafa dhukaasa akka dhukaasaa sagalee wayiitiin socho'u argine aannan utaalee qilleensa irratti hiriyoota koona waliin turan hooggantoota poolisii achi turan dhagaa rukutee kan dabarsee jira. Bakka tokko muka jala fiigee dhagaan rukunnaaniin kufee jedha.
isaanii achumatti ogeessonni gargaarsaaf aanarraa kan wajjin du'anii uummanni 250 ol ta'u lafa kana qotee maatii baasuu dhaqe achumatti jechuudha. Guyyaa wiixataa ganama kan taateen kun ta'e taatee baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa hagammaatti lubbuu namoota 4 baasuuf dhaqanii namoota 230 ta'antu du'eetu kan jiru. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee hangafoonni ibsa laatanii jiru. Miidhaa suukanneessaa qaqqabee fi gaddatti dhaga'ame ibsatanii jiru. Balaa mudatee hordofee federaalarraa gareen ittisa balaa akkasumas miidhaa qaqqabee kanaaf immoo yaala kan taasisu akkasumas deeggarsa qaamoleen taasisan garasitti bobba'uu himanii jiru. Taatee guddaa torban kana mudatee jechuudha. Egaa wanti ta'aa jiru hundumtuu wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Nama hundumaa kan naasisee jirudha. Sigigni lafaa gosoonni ittiin ni uumamu gosa 5tu jira. Gosooti 5 suni inni jalqabaa jiguudha. Jiguu jechuun dhagaan caccabu yookaan bakka ol ka'aa tokkorraa gadi jiguu jechuudha. Jiguun kan inni ittiin uumamu jechuudha. Garagaluu jechuun immoo akka tasaa osoo namni hin beekin kan namarratti lafti sun garagalu jechuudha. Sigigaachuu jechuun immoo dhagaa fi biyyeen gara lafaa keessatti kan gadi sigigaatu jechuudha. Inni affaffaan immoo diriiruu yookaan dhagaa fi biyyeen walitti fufiinsaan kan diriiree makan yaa'u jechuudha. Yaa'uu jechuunis wanta akka dhoqqee ta'e qallatee kan yaa'u jechuudha. Qallatee yaa'ee iddoo namni jirutti kan nama ukkaamsu jechuudha. Wantoota 5 kanaan uumamaa jechuudha. Sigigni lafaa. Yuunivarsiitii Saayinsii Teekinooloojii Adaamaatti qorannoon agarsiisu baay'inaan biyya keenya keessatti taateen akkasii gara kaabaatti ta'uu danda'a yeroo baay'ee achitti mudata wanti jedhu jira. Sunis maalirraa ka'eeti akkuma kaasaa ollee teessuma lafaarraa ka'eeti gaarreentutti baay'ataa lafoota ol kaka'uututti baay'ataa dhagaan asii gadi konkolaachuudhaan taatee uumamuu danda'udha. Akkasumallee immoo waqtiin itti uumamuu danda'ullee immoo waqtii roobaa akka ta'e. Roobni immoo wanta sana akka inni hammeessuu danda'u. Kanumaan ol qabatee illee gara kibba Itoophiyaa iddoowwan garaa garaatti gara Arbaa Mincitti, Gamoo Gofaatti, Kontaa, kibba lixa Itoophiyaa, Illoo Abbaa Booraafaatti, Kafaa, Jimmaa bakka akkasiitti illee immoo carraa wantoonni akkasii uumamuu danda'an. Kun immoo maaliif jechuudha akkaataa biyyoo sanarraa ka'uun teessuma lafaa sanarraa ka'uudhaani salphaatti balaa kanaaf saaxilamuu akka isaan danda'an illee egaa qorannoon saayinsii teekinooloojii yuunivarsiitii Adaamaarraati obbo Tolaa Diimaa nama jedhamuun qoratamaa jiru illee jedha jechuudha. Qorannoon sun jechuudha qorannoon amma taasifame kuni uummata naannoo sana jiraatuuf yookaan hawaasa naannoo sana jiraatuuf qorannoon kun qulqullaa'ee ittiin himamne. Namoonni sun akka balaa sanarraa of oolchanii fi yookaan naannoo dho'iinsi sun yookiin sigigni lafaa sun itti uumamurraa iddoo biraatti akka buqqa'anii jiraatanii fi infoormeeshinii gahaan waan kennameef natti hin fakkaatu qorannoon yoo jiraateyyuu jechuudha. Qorannoon suni qulqullinaanii hawaasa naannoo sana jiruuf osoo kennameeti hawaasni naannoo sanaa of eeggannoo gochuu danda'a naannoo sana gadhiisee deemee isa jedhutu. Akkuma jettee amma qorannoowwan taasifamuun duratti ogeessonni bakka garaagaraa jiran roobee roobutti gaarreen biyyeen itti baay'atu jala warri jiran keessumaa sigigii lafaa jiguun gaarreenii bakka mudatutti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha yeroo gannaa kana lolaadhaanis wal qabatee waan jiru tokko jira waan ta'eef jechuudha baay'ee taatee nama gaddisiisudha. Malee akkuma addunyaatittu biyyoota adda addaa keessatti sigigni lafaa wayita mudatu teekinooloojiin dafeetiin waan san ibsuu waan hin jirreef tasaa waan mudatuuf wanti kun waan kanarraa dafanii hawaasa san baraaruudhaaf rakkisaadha. Kunis taateen amma godina Gofaatti mudate kunis dafaniitiin hawaasa san tumsuun hin danda'amne oolchuun hin danda'amne. Kanaaf isa hafe irratti immoo naannolee hafan irratti qorannoowwan adeemsifaman haga ammaatti hin jira jedhameetiin naannoo akkasii irratti sigigni lafaa mudachuu mala naannoo jedhame irratti hawaasni of eeggannoodhaan akka socho'u yookaan immoo naannoo san fa'aa gadhiisuu akka danda'an osoo taasifameetiin jedhee lubbuu namoota hedduu gaagama lubbuu namoota hedduu kana hambisuun hin danda'ama jedheetiin kan ani yaadu maaliif yeroo adda addaatti yeroo taateen kun mudatu hin beekamu yoom akka mudatu hin beekamu rooba wajjin wal makuu danda'a roobaan alattis ta'uu danda'a waan ta'eef garuu qorannoodhaan iddoon inni irratti mirkanaa'ee jedhe sun hawaasni naannoo sanii kaafamanii osoo naannoo biraa qubsifamuuf danda'aniitiin jedhanii lubbuu isaanii gaagama keessaa osoo baasuun danda'aniitiin jedhee
of eeggannoo isaaniitiif gaarii ta'a jedhee. Akkuma kaasaa jirru inni namni akkamitti of oolcha inni jedhu barbaachisaadha. Namni beekuun barbaachisaadha. Iddoo jiraatutti iyyuu erga taateen tokko ta'ee booda amma lubbuu namoota 230 jechuun wanta salphaa miti. Akkaataa namoonni kun itti nama furooshuuf jedhanii namni 200 ol dhaqee dhumuu jechuun inni yoo wanta akkasii mudateef maal gochuu akka qaban sababa odeeffannoo sababa hin qabneefi kun immoo inni yeroo of baasu namni ofii masaa qofa of baasuun akka irra jiraatu beekuutu irra jiraata. Loon koon baafadhaa qodaa koo kanan fudhadhaa maal jechuutu hin ta'in ofii masaaf lubbuudhaanii of baasuun akka dursu namni naannoo wanti kun itti mudatu jiraatu beekuutu irra jiraata. Waan akka riqichaa ijaarame yoo jiraate iddoo akkasiirra konkolaataa qabatee oofuun lafa caccabaarra konkolaataa qabatee oofuun illee salphaatti wanta sanaaf akka inni saaxilamu illee taasisuu danda'a. Kanaaf inni of eeggannoon akkasii kuni baay'ee barbaachisaadha. Yoo akka tasaa ta'e dhufe garuu wanta da'eeffatu tokko jala lixuun illee dhagaa guddaa wayii yoo jiraate muka guddaa wayii jala lixee yeroodhaaf wanta sana jalaa of miliqsuuf yaaluun illee lubbuu isaa akka inni baraaru gochuu danda'a jechuudha. Egaa amma namni odeeffannoo akkasii yoo hin qabaanne walii masaa utuu harkisu walii masaa duukaa utuu maal jedhu lubbuun nama baay'ee baduudhaa fi sababa ta'uu danda'a jechuudha. Egaa taatee gaddisiisaadha. Walumaa galatti hawaasi bakka garaagaraa jiru waan kanarraa akka baratuuf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Sigiga lafaa kibba Itoophiyaa naannoo Gofaatti mudate kanaan maatiin 400 ol qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'anii deeggarsa tattamaa akka barbaadeedha. Qaamoleen deeggarsaallee waan kanarratti deebii tattamaa laachaa jiru kan nama jajjabeessuudhas jechuudha. Maatii akkasumas uummata gadde sanaaf qaqqabuun barbaachisaadha jechuudha. Deeggarsaan qaamolee adda addaas kanarratti hirmaataa jiru. Egaa baay'ee nama gaddisiisa akka biyyaatti gadda guddaadha. Nuunis asumaan gadda nutti dhaga'amu immoo ibsan jechuudha. Uummata keenya naannoo sana jiranii balaan akkasii mudate. Hayyaa ajandaa keenya lammataatti ceenu dhimma ajandaa keenya lammataa dhimma koriidarii magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatee dambiiwwan eegumsaa naannoo irratti ba'anidha. Abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee ejensii bulchiinsa magaalaa qulqullina magaalichaa waliin ta'uudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniitu jiru. Kunis maanni namoota dhuunfaaf dhaabbilee irratti adabbiiwwan yoo seera qulqullina magaalaa kana cabsan namoota dhuunfaaf aga 2,000 akkasumas dhaabbileef aga 100,000 kan adabsiisu dambiin ba'ee jira. Dambiin magaalichi baase kun egaa dambii lakkoofsa 767/2016 kan inni jedhamu. Dambiin kun adabbii birrii 2,000 hanga qarshii 100,000tti kan qabudha. Bu'uura dambii kanaatiin namni bakka malletti fincaa'e tokko yoo tariitu karaarra deemu kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti namni akkuma argee fincaa'amti. Dawoo mana namaattis dukkanattis goree amma 2,000 adabama yoo karaarratti fincaa'e. Balfa bakka malletti gatuu wajjin waa wal qabatu jira. Haga 2,000 balfa gatee namni dhuunfaanii dhaabbilee yoo ta'e haga 50,000 balfa yoo kan gatan jedhee isayyuu Finfinneen alaa dhufanii Finfinneetti gatu Finfinnee keessaa bahanii Finfinneetti gatuunis jira. Finfinnee alaatii dhufanii yoo gatan haga qarshii 100,000tti kan adabamanii. Egaa walumaa gala magaalattii qulqullina ishee eeguuf barjaalee fi suuraawwan iddoo garaagaraatti maxxansuun wal qabatee illee dhorki bahee jira jechuudha. Namni tokko namni dhuunfaa dhimma dhuunfaatiif fakkeenyaaf manni kiraa jira yookiin waama wayii fi waraqata maxxansaa deemna dur miti. Amma qarshii 2,000 namni waa maxxansee argame qarshii 2,000 adabama. Dhaabbilee yookaan immoo dhaabbata ta'e immoo yoo maxxanse egaa qarshii 25,000tu adabama jechuudha. Kunis egaa bulchiinsa magaalattiitti hojiilee misoomaa kooriidarii hojjetaman kana eeguudhaaf itti fufsiisuuf kan ba'edha jechuudha. Egaa kun walumaa gala inni magaalli Finfinnee bareedina ishee eeggattee akkuma Smart City jedhamtu bareedina ishee eeggattee akka isheen itti fuftuudha. Karaa gara biraa immoo yoo yaaddeef seerota akkasii miti magaalaa mallee bareechuuf yookaan akka isheen bareeddu kan godhanii garuu namni hundumtuu magaalaa koo jedhee jaallachuu akka inni danda'u gochuun illee wanta barbaachisaadha. Namoonnis gaafa deeman kun magaalaa koo tastii balfa gatuun irra jiru kun itti gaafatamummaa namni hundinuu fudhachuutu irra jiraata. Malee amma koriidarii kanaan ol qabatee qoosaa tokko wanti sooshaal miidiyaa irratti arginu jira. Fakkeenyaaf inni yoo
amma konkolaachisaa dhadheemaa muka dhaabamee jiru kanatti buustee qarshii 200 kaffaltaa 300 kaffaltaa kaan immoo konkolaataa manni qabatu iyyuu 300 kan hin baasu jira. Kanaaf gaafa dhaqee muka rukutu konkolaataa masaa achitti dhiisee deema. Walumaa gala garuu seerri bahe kunis jajjabeessa magaalaa Finfinnees maayini magaalli kuni magaalaa bareedduu hundi keenya iyyuu keessatti gammannee keessa jiraannu gochuu natti fakkaata kaayyoonsa. Keessumaa magaalattii bareechuudhaaf misooma qabame keessatti iddoowwan paarkiiwwan adda addaa jiru magaalattii bareechuudhaaf kanneen taasifaman keessaa dabalataan immoo misoomni koriidarii kun isa olaanaadha magaalattii haalaan bareecha jedhameetiin kan eegame keessaas waan ta'eef seerri bahee kun yoo kan hojiirra kan oolu ta'eetiin jedhe namoonni hedduun barnoota osoo fudhatiin itti rakkachuu danda'an tarii daandii irratti wantuma xiqqoollee yoo gataniitiin jedhan adabbiin isaa olaanaas ta'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoowwan hedduu kan isaan taasisuu qabanii dursa irratti garuu hawaasa kana osoo barsiisanii maaltu dhorkaadhaa eessatti dhorkaadhaa waan jedhamu iddoowwan fakkeenyaaf namoonni iddoo itti finca'an manneen fincaanii iddoo jiranii iddoowwan sanneenitti haalaan uummanni akka argeetanii fayyadamuu danda'u fa'aa osoo taasisaniitiin jedhanii adabbii caalaa iddoo isaa wantoota kallattii iddoo san itti argisiisan osoo kaa'ameef jedhee irra caalatti gaarii adabamuusaa adabbii caalaayyuu barsiisa qulqullina biyyattiidhaa fi gahee guddaa sababa qabuu fi adabbiin sun kan namni akka irraa baruuf natti fakkaata. Maaliif yoo akkas godhanii namni boorani of eeggataa jechuudha kan isaan nama adabaniif. Amma ibsaawwan asitti arginu magaalaa kana keessatti amma haala addaatiin dhaabbataa jiran kuni ibsaawwan magaalaa ibsuuf qofa oolan miti argiteetti akkuma argame tokko isaaniirra gara 9 kan fulii kan isaan qabanii intarneetii ofirraa qabu iskiriinii naannoo sana agarsiisan illee ofirraa qabu naannoo sana nageenya naannoo jiru bakkuma tokko ta'anii namoonni to'atan magaalaa keessa waan jiru to'achuu danda'u jechuudha. Kanaan booda hanna ittisuu irratti hojiilee seeraan alaa garaagaraa ittisuu irratti qooda olaanaadha kan isaan qaban jechuudha. Kanaaf smart city yeroo jennu hawaasi isaas duukaa smart hawaasa ta'e smart gaafa jennu magaalaa isaa qulqulleeffachuudhaaf sochii taasisuu keessatti waan wal makaaf seera dhabeessummaan mirga namootaa jeequu kan biraan akkan uumamuu hin dandeenyetti namoonni ta'an security kaameeraa ibsaawwan karaa dhaabatan kanaatiin hordofanii hojjetantu jira jechuudha. Cimaan addaan irratti maa'inni nama karaa irratti fincaa'an jedhamu uumuutu hin ta'in karaa irratti fincaa'uun sirrii miti namni jedhu jiraachuutu irra jira. Karaa irratti balfagatuun sirrii miti namni jedhu dhaloonni akkas jedhu dhufuutu irra jira. Amma akkati jettee kaameeraan addaan irra jira. Kontirool kan ittiin godhan ruumii ta'e keessa iskiriinii kaanii waan hundumaayyuu balaan akka hin dhufneef wanti barbaadame galmaa akka ga'uuf miidhagina magaalattii irratti hojii guddaa hojjechuun hin danda'ama. Garuu siigalee namni sababa kaameeraan jiruuf kaameeraa sana sodaa akka kana gochuun irra hin jiraatu. Garuu maayinni magaalaan kun yoo bareeddee hunduma keenyaaf bareeddii jedhee yaaduu danda'utu hawaasa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Teknooloojiin duukaa hojjetamaa jiru garuu akkuma diyyuu kaastee baay'ee wanta namatti tolu baay'ee qaba. Salphaatti akka durii akka wayii daladdee waa hojjettee miliquu ba'uuni akka salphaatti wanta danda'amu mini magaalonni gara biraan illee muuxannoo kana fudhachuu qabu jenna. Eegalameera hojii misooma koriidarii magaalota keessattis tarii waan fincaanii wajjin kan Sooniyaan kaasuu yaadde namni tokko magaalaa keessa utuma deemuu yoo fincaan qabe maal godhuuf kan jedhuufis falli taa'eera iddoo tokko tokkotti manneen fincaanii kan uummataa ta'an tajaajiloota kennan jiru. Hamma sana barutti namni garuu rakkachuu mala. Baay'ee rakkisaadha. Haa ta'u iyyuu malee iddoo inni irratti jiru yeroo darbee galiin sassaabameetiin akka naannoo irratti manneen fincaanii kan uummataa ijaaramu taasifamaatiin inni kan inni ture. Kun magaalattii qulqulleessuu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Iddoo paarkii ta'ee fi bakkeewwan pirojektoonni haarofti ijaaramanii yoo ilaalleetiin hin jenne iddoo kanaan dura balfi adda addaatti gatamaatiin hin ture. Iddoo karaa saniin darbuun hundi namatti ulfaatu ture. Har'arratti yoo ilaalleetiin hin jenne iddoo baay'ee bareedu bakka bashannanaaf ta'u green areaadha baay'ee namatti tola ijaafis arguufis jechuudha. Kanaaf qulqullina walii keenyaatiif magaalaa keenya eeguudhaaf inni kun dirqamadha. Karaa mukkeen naannoo magaalaa
daandii gidduu dhaabbata sanitti yoo deebineetiin hin jenne karaa adda ta'een irratti qoosamaati kan inni jiru. Haa ta'uyyuu malee konkolaattonni bifa sanii rukutuudhaaf yookaan immoo itti bu'aniitiin yoo suuraa wal maxxansaniitiin jedha sooshaal miidiyaa irratti yoo ilaalu nama ajaa'ibaa. Beekaatii moo ta'uu danda'a waan jedhus ka'aatiin kan inni ture waan magaalaa keenya ittiin midhaagfannu osoo midhaagfanneen wayya malee akkasitti itti qoosuunis gaarii miti. Maalli amma waa'ee magaalaa bareechuu waa'ee siyaasaa miti. Magaalaa bareeddee keessa jiraachuun siyaasa kamiyyuu miti. Sababa adda Adaanech fa'aa akka kanatti piroojeektii kanarratti hojjetanii yookaan immoo muummichi ministeeraa hojjetanii fi gama siyaasa tokkotti qabnee wanta jaallannu yookaan wanta jibbinu miti. Magaalaa bareedaa keessa jiraachuun fedhii nama hundumaati. Sanarratti immoo namni hundiyyuu gahee isaa ba'uu qaba. Dhaqee konkolaataan beekaa kan rukutu iyyuu hin ta'in ofiisaaf kunuunsa akkamiyyuu gochuu fi akka qabu magaalaa bareeddee kana keessa mucaasaa jiraata, obboleessa isaa, obboleettii isaa jiraata waan ta'eef ofiisaaf keessa jiraata waan ta'eef yaada akkasii qabaachuutu nurra jiraata. Barbaachisaadha. Egaa daawwattoota keenyaa qophiileen keenya torbaniin ijaaf gurra jennee miidiyaalee hawaasaa irratti keessaa dhimmoota ijoo ta'an kan ka'an irratti isiniif dhiyeessinu kun ijaaf gurra jedhama. Wiirtuu miidiyaa irraa gareen wiirtuu miidiyaa haala kanaan torbaniin isin biraan kan geessu ta'a jechuudha. Waan hordoftanii fi guddaa ulfaadhaa isiniin jennaa. Anuunaas Mangashaa, Waayilankoo, Magarsaa, Sooniyaa akkasumas margee waliin ta'uudhaan isin biraan geenyee jirra. Torban ajandaa biraa qabannee dhufnaa ulfaadhaa.